An haaluma kanaan deemeen akkayyoo koo bira ga'e. Akkoon koos gaafa na argitu baay'ee gammadde. Mucaa koo eessaa deemtaa? Mee kottuu seenii taa'i. Ayyaana kottu si fide aniyyuu ergannoo tokkoon qabu. Waa tokko tokkos na gargaarta naan jechuudhaan fuula ifaa ta'e na simatan. Anis immoo akkoo koo maddii isaanii dhungadheen bukkee gattaa'e. Eessaa akkan deemuu fi eessaa akkan dhufe erga na gaafatteen booda egaan anis gaayyaa kootiin walii wajjin jiraachuu waan dadhabneef abbaa koo ayyamsiisee gara ishee akkan dhufe itti nan hime. Akkoon koos baay'ee gammadde. Egaan anis akkoo koo waliin jiraachuun jalqabe. Akkoon koo ilmaan waan qabduuf ijoolleen ishii waan tokko tokko ni gargaaru akkasuma yeroo fi yeroottis dhufanii ilaalu. Akkoon koos egaan mucaa koo ijoolleen koos waan nyaadhu asitti naa fidu waan tokko tokkos na gargaaru. Atis immoo yoo an argadhe ni nyaattaa yoo an dhabes in dhabdaa jechuun na jajjabeessiteem akkayyoo koo waliin jiraachuu jalqabne. Anis immoo tokko lama jedhee gatii haadhaa reefun baruu jalqabe. Akkoon koo baay'ee na jaallatti. Anis immoo akkuma ta'etti haala mijeesseen akkoo koo biratti barumsatti deebi'ee barachuu jalqabe. Yeroo kana immoo umriin koo waggaa 17 ga'eera. Yeroo sana barattuu kutaa 6 ture. Achitti immoo safara sanaafis aaraa waan ta'eef ijoollee tokkollee hin beeku. Akka carraa mucattiin tokko kan anaaf isheen umriin wal qixa ta'een ollaa sana waan jirtuuf isheema waliin hiriyaa taanee waliin deemuu jalqabne. Yeroo barumsa dhaqnus waliin deemuu fi akkasuma galgalas yeroo qo'annuu wal biratti keessa baanee dabareedhaan mana walii buluu jalqabne. Guyyaa tokko mana isaanii yoo bulle guyyaa tokko mana akkayyoo kootii buluudhaan hiriyummaan keenya baay'ee dabalaa dhufe. Yeroo bishaan waraabnuu fi akkasumallee yeroo qoraan cabsinu waliin deemne qoraan cabsuu fi bishaan waraabuu jalqabne. Haa ta'u malee hiriyaan koo kun hiriyaa dhiiraa tokko qabdi ture. Ani immoo ishee malee hiriyaa dhiiraas hin qabu. Garuu guyyaa tokko barataan mana barumsaa tokkotti waliin barannu tokko yeroo baay'ee faana koo hordofuu jalqabe. Anis immoo achi keessaa nama hin beeku waan ta'eef itti kalaa'ee fuula koo argisiisuu hin dide. Yeroo baay'ee na dubbisus fuula koo dhoksuu fi akkasuma itti siqee haasofsiisuu nan sodaadhan ture. Garuu guyyaa tokko kutaa barumsaa keessatti dhufee natti ol seenuudhaan na dubbise. Anis immoo nan dubbise. Maqaa isaa erga natti himeen booda akka na jaallatuu fi akka na hawwu natti hime. Anis immoo lakki ani kaayyoon qaba. Ammaaf immoo fedha jaalalaa hin qabu jedheeniin biraa deeme. Guyyaatti aanus dhufee anaan na dubbise. Lakki jedheen dide. Garuu akkan didum kan na taasise sababii tokkotu jira. Yeroo baay'ee mucaan sun mana barumsaa sana keessatti yeroo inni nama faana warreebuu fi akkasuma barsiisota mana barnootaa sana keessatti nu barsiisaniin yeroo inni walitti buunan argan ture. Mucaan kun immoo gaafa anarraa fuula dhabuun hiriyaa kootitti hiriyoomuu jalqabe. Innis immoo mucaa hiriyaa kootii kanaan jaalallee isheetiin waliin hiriyaa ta'ee waliin goddanyaa ta'anii waliin deemuu jalqaban. Haaluma kanaan akka na jaallatuu fi akka na hawwuun mucaa sanatti erga himeen booda jaalalleen hiriyaa kootii immoo akka isheen na gaafattum itti hime. Gaan hiriyaan koo kunis akkas jechuun ergaa mucaa kanaa ana biraan geesse. Barataan kun baay'ee si jaallata. Gaan anaanis guyyaa tokko akka si jaallattu natti himee ture. Amma immoo jaalallee koottis dhaqee haasa'eera. Kanaafuu yoo tole jetteef maal qabaa jechuun anaan na gaafatte. Anis immoo akkamittiin akkasinaan jettaa amala mucaa kanaa osoo beektuu akkamittiin gaafii akkasii na gaafatta jedheen deebiseefi. Barataan kun mana barumsaa sana keessatti baay'ee jeeqaa akka ta'ee fi akkasuma amalli isaa namoota faanaa kan waliin gallee barattoonni kamuu ni beeku. Atis immoo akkamittiin akkasinaan jettaa jedheen isheettiin dallane. Isheenis immoo tarii yoo ta'edha malee dirqama miti naan jettee narraa deebite. Mucaan akkuma kanaan duram ergaa natti ergeen taa'ee deebisaa eeggataa ture. Isheedhas waamee deebiin koo maal akka ta'e gaafa gaafatu. Isheenis ani ayyamamtuu akka hin taane erga itti himteen booda mucichi immoo gaafa dhufee na dubbisu gaafii koof tolee hin jettu yoo ta'e sin ajjeesam si waraanaa naan jedhee anaan na dorsisuu jalqabe. Anis immoo guyyaa sanaatii kaasee kophaa deemuu fi akkasuma qeerraa fagaadhee deemuu sodaachuu waan jalqabeef lafan deemu hundumaa mucaa ishee hiriyaa kootii fudhadheen waliin deeman ture. Mucaa ishee hiriyaa kootii immoo baay'ee na mana. Akkasuma iccitii koo hundumaa itti himadheen yaada wal jijjiiree waa tokko tokko isheen gaafadha. Isheen immoo dubartii waan taateef miidhama dubartii hin dandeessu jedhee waan yaaduuf waan nakamuu ishee waliin nan mari'adhan ture.
Mucaan kun immoo gaafa waa hundumaa na gaafatee hayyamamtuu ta'uu dhabuu koo gaafa arguu gochaa hin taaneem natti yaaduu jalqabe. Mucattii hiriyaa kootii akkasuma jaalallee hiriyaa kootii nama 3 ta'anii boolla awwaalaa qotanii anaaf qopheessuu jalqaban. Ani immoo isa kanan beekanne. Egaan hiriittiin koo akkuma durii kottu bishaan waraabnaa kottu qoraan cabsinaa jettee anaan na waamti. Anis immoo akkuma durii jedheen tole rakkoon qabu hin cabsinaa qoraan jennee gara bosonaa qoraan cabsuudhaaf nama 2 taanee waliin deemne. Garuu gaafa qoraan cabsuu jalqabnu taateen addaa uumame. Innis immoo dhiironni 2 kan fuulli isaanii haguugamaa ta'een dhiironni 2 nutti dhufan. Isheen immoo dursitee waan argiteef fiigdee baqatte. Anis immoo iyyee gaafan fiigu jarri lamaanuu fiiganii anumaan na qabatanii. Isheen immoo fiigdee fagaattee baateen. Ani immoo nama 2 taanee inni tokko na qabuudhaan inni tokko anaan na gudeede. Mucaan kun immoo erga fiigdee baatee yookaan immoo deebitee anaan na hubanne. Tarii immoo iyyitee namoota naaf hin birmachiifne. Galteema zim jettee calliste. Anis immoo erga gochaan kun narratti raawwatee qoraan cabsuus dhiiseen bu'aa mana keenyatti hin gale. Isheenis immoo dhuftee maaltu si qunnamee maal taatee jechuudhaan anaan na gaafatte. Anis immoo maal ta'a yeroo sana maaliif nama naaf hin birmachiiftu gochaan irratti raawwatame osoo argitu maaliif galtee teessa jedhee gaafan gaafadhu. Anoo naasuu waliin waanuman ta'eyyuu hin beeku maaloo maal si godhanii jechuun anaan na gaafatte. Haa ta'u malee immoo gochaan sun akka narratti raawwatamuuf isheen akka haala mijeessite na hin shakkaa. Egaan akkoon koo gochaan irratti raawwatame kana gaafa dhageessu jaarsa biyyaa waamtee safara sana namoota hundumaa waamanii qorachuu jalqabanii. Mucattiin immoo waan beektuu jiraachuu mala jedheen isheen akkanaaf qoratamtuu nan gaafadhe. Mucattiinis immoo anuufiifuu akkuma isheetti gochaan kun waliin nu qaqqabe. Ani immoo fiigee waan ba'eef ishee immoo nama 2 taanii qabatanii. Kanaafuu wanti hin beeku tokkolleen hin jiru jechuun anaan na kaadde. Anis immoo naasoo irraan kan ka'e gochaa sanaa eenyu akkanarratti raawwate fuula jaraallee akeekkachuu hin dandeenye. Egaan dhugaan koos achumaan cilee bishaan buutee ta'ee hafe. Egaan obboleewwan kiyyaa seenaa koo kanarraa waan barattan jedhee waan yaaduuf ilma namaa jaalladhu malee hin amanin jechuun dhugaadha. Kanaafuu gochaan sun akka narratti raawwatamuuf haalli kan mijjeeffame nama biraa osoo hin taane mucattiidhuma ishee goddanyaa kootiitiini. Kanammoo dhugaa dirree taa'uudha. Dhugaan koo immoo waaqaa fi mucattii bukkee jira. Egaan obboleewwan kiyya anamma biyya sanaa deemee biyya Arabaan jiraadha. Hiriyaa shamarranis ergasii nama tokkollee itti kalaa'ee waliin jiraachuu hin dandeenye. Yaada keessan naaf qooda. Egaan an obboleettiin keessan mudannoo akkasiitu narra qaqqabe. Egaan obboleewwan kiyya seenaan obboleettii keenya isa ammatti daawwattanidha. Seenaa kana sagaletti jijjiiruudhaan kan isin biraan ga'e an obboleessa keessan Saadam Ibraahim.